abbaan faarsaa kan galateeffameef kan eebbifame nuuf haa ta'u. Eebbisaa malee. Obboloota keenya faarfattoota mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaa Washington DC faarsaa ergamootaa sana dhageessisu. Faarsaa ergamootaa sana dhageessisu. Faarsaa ergamootaa sana dhageessisu. Waaqayyoo faarsaa kan qulqullootaa kan raajotaa kan simatee kan keenya sirtuun tuffatin nuuf simatu. Ayin egaa warroonni faarfadhes egaa itti yaadaa malee al tokko qophiftanii al tokko baay'isinaati warri wal keessaa haftani akka intinaan itti fakkaate namicha turanii mana kee miidhaqee jaarsa mana kee miidhaqee dugda koo kanas mataa koos bakka hundumaa na falaxa sababa ta'eefi qoricha naa kennuu qabdaatti jedhe doktariidhaan. Doktoriin laaboraatoorii ergee fi marii dadhabee waan godhu dhabe. Achi waan godhu dhabee qoricha tokko kenneef. Qoricha kana abbaa keenyaa waan asii kennu qabutti nagaadhaati qoricha kana fudhadhuuti. Guyyaa tokko irra zallali. Guyyaa tokko immoo liqimsiitti jedhe. Jaarsi kee qoricha kee galee fudhatee guyyaa tokko immoo zallalaa oolan. Ol xaalaa oola jaarsi. Achi gaafa fixu moondee bitaatti hin jennaan fixee qoricha sana fixee hin deebi'e jaarsi. Yeroo dhaquu akkami jaarsaa qorichichi nyaatee minee qorichichi tokkichuma inni keessaa aragee dhukkuba koo na fayyise garuu utaalchoo sana na ajjeeseeti. Utaalchoo maali? Maal guyyaa tokko zallali guyyaa tokko liqimsinaan hin jenneen ana meedhaa kana keessa bana fudhu maal ta'e zallalaa oolaa jedhe. Kanaaf nus immoo guyyaa tokko irra dabarree guyyaa tokko nuyi dhundukuni akkuma kan jaarsa sana akka nun goonee fi